keessa dhiyaadha. Namoonni takkaa gadda hamaa yeroo kaan immoo gammachuu daangaa hin qabne keessa galan isin mudatanii beeku. Amaluma isaaniiti jettanii dhiistaniitu ta'a. Garuu kun mallattoo dhukkuba sammuu jabaa ta'e kan bipolar disorder jedhamu ta'uu mala. Dhukkubichis umrii saalfattoo booda waan jalqabu akka ta'e hakiimonni dubbatu. Eleenii Misgaanaw osoo umriin ishee mana 20 hin galiin barnoota otoo jirtuu dhukkubsattee hospitaala galte. Dhibee fayyaa sammuu bipolar disorder jedhamu kanaan qabamuushees beekame. Dhukkubni kun akkamiin akka ishee jalqabe ni dubbatti. አንድ አጎት ነበረኝ አውሮፓ ሀገር የሚኖርና እሱም አውሮፓ ጅራቱን ቀበን ቱሬ ማቲ ኬሳ ነመ ተኮ ፍረዴን በርሲሰ ጀደ የሮ ያደ ዲየሱ አነት ፍለተም ቆርማተ ኩሳ ሰደቲ ሚኒስትሪ ኦቶ ሂን ቆረሚነን ገረስ ዴሜ አፋን ፈረንሳይ ገቲ ዱበተኒፍ ዱራ አፋንቸ በርዴተን በርኖተ እድሌ በረቹ ጀልቀበ እንስ ኢባ ጉዳን ረቲ ጎዴ ቱሬ ተውስ ሀንጋ ወጋ ፍሪ ጋሪ ዴሜን ቱሬ ቦደ ገሩ አኒማቲ አመንታ ቀቡ ኬሳ ዋንን ተይፍ አንስ አመንቲ ኮነን ጀቤሰን ቱሬ ማቲን ብየ አላት ነሙደተን ኤቲስቲ ዮካን ከዋቀ ሄነ መነ ቱረኒ እሱም ንኮስ ነመ ብየ አላፉዴ ከናፍ አዳ ፋላተ የኬሰን ገሊ የሮ ኡልፋታ እንደበርሳ ቱሬ አከተሳ ነርቨስ ብሬክዳውን ዮካን ሰድርካ ሆጀቹ እንደንደኛ ረጌ ሆስፒታል ገሊ ጃሰዲን ኤርገ ቱሬ ቦዳ ሃቲኮ ዱፍቴ ገረ ኢትዮጵያት ነፍለቴ በረሰነ ጨራ አላ አርገተኒ በርኖታፍ ደሙ ሎተሪ ቱሬ አቺ ሰበበ ዱኩበ ሰሙን ብየት ዲቢውን አናፊስ ማቲኮፊስ ኩፋቲ ጉዳ ቱሬ ውድቀት ነበር ለኔም ለቤተሰቤም ኤሌኒን ያለ ኦጌሳ ፊ ቆርቻን ፎዮፍቱስ የሮ ዱኩምኒ ኩንሼ ጀልቀቡ መለቱ አገርሲስቱ አከሲን ብሲቲ ድባቴ ውስጥ ገባለው የሮ ባዬ ሚረሙ ካው ኬሰን እንገላ ጎርሰ ኦጌሳ ፊ ቆርቻን የሮ ሙራሳፍ ነው ያኤ ዴቤን እሞ ሚረ ገመቹ ጉዳ ኬሰን ገላ ገሩ ሚረ ኢሰሙ ካኡት ባየታ ሆጂ ሆጀቹ እንደው ዋንተ ኮረት ጥየፈቹ እንደው ስሬራቡ እንደው ይኑ ማነረፍ የሮ ሚረ ገመቹ ኬሰ ገሉሞ ሁነ ጉዳን ቀባዳ waaqa biraa ergamni guddaan akkana kennametti no filala gammachuu daangaa hin qabnetu natti dhaga'ama nama wajjin hariiroo uumuun natti salphata wantoota kana dura gochuuf ija hin jabaanne raawwachuun jalqaba maallaqa nan qisaaseessaa namaafis sinuman kenna takka gammachuu guddaa yeroo kaan immoo hamma nama holqa keessa galeetti natti dhaga'ama ሸለቆ ውስጥ በመግባት ስሜት ይሰማኛልና ዶክተር አብዲ ባጫ ኦጌሳ ፈያ ሰሙ yoo yeroo ammaa yuunivarሲitii Amboo keessa hojjeta. Sababin dhukkuba kana maali jedhee gaafadheeraani. Dhukkubi kun yeroo baay'ee uumamumaan dhukkuba namatti dhufeessuu ni danda'ama. Akkuma keenyaaf dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba dhiibbaa dhiigaas dhukkubni sammuu kunillee uumamumaan waan namatti dhufuu danda'udha. Garuu wantoonni tokko tokkos immoo inni kun akka namatti ta'u yookaan immoo akka baay'ee namatti hammaachuu danda'u. Fakkeenyaaf yeroo dheeraa sirrii bakka hin turu maatii wajjin yookaan immoo iddoo hojiitti waan akkasiitti waan nama dhiibsu waan nama jeequ waan akkasitti yoo jiraatanii dhukkubi kun dhala namatti ta'uu isaatii yookaan namatti hammaachuu isaatii guddaadha. Maalirra isaan geessisuu danda'a yoo akka malee hammaate? Dhukkubi kun egaa dhukkuboota sammuu baay'ee cimoo jedhaman keessaa isa tokkodha. Kanaafuu dhukkubichi yoo yaalamuu baate dhukkubsattoonni kunniin balaa adda addaaf of saaxiluu danda'u. Dhukkuboota adda addaaf saaxilamuu danda'u. Dhukkuboota kunuunsi saalaan daddarban akkasumas immoo sababa adda addaatiin balaa ofirraan illee ga'uu danda'u. Nama biraa illee balaa ga'uu danda'u. Yeroo baay'ee sisinii garuu sammuun isaanii waan baay'ee jeeqamuuf murtoo hin taane fudhachuu danda'u ofirratti nama biraarratti sababa kanaan kan ka'e balaa adda addaaf ofillee saaxilamuu danda'u namas saaxiluu danda'u waan ta'eef balaa adda addaan sararaan miidhamuu isaanii guddaa ta'a yeroo adda addaa qaba. Tibba miira gadda baay'isuutu jira tibba miira gammachuu garmalee baay'isuutu jira tibba gadda baay'isuu kan fakkeenyaaf abdii fudhachuu kan booda osoo hin jiraachuu baadheedhaan dhokatteetu waan akkasiillee dhabaa mudachuu isaatti guddaa ta'a. Kana malee immoo nyaata illee hin nyaatu jechuu danda'u tibba turichitti maafu sababa nyaata nyaatu illee kan lubbuu isaanii boo'u ni jira waan ta'eef yoo yaalamuu baate dhukkubichi balaa hamaadhaan nama ga'uu danda'a. odeessaalee gaggabaabuun isinitti hima. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ta'ii tibbana magaalaa Gaambeellaa keessatti mudateen wal qabatee ibsa baaseen qaamoleen nageenyaa tarkaanfii wal hingitne fudhatan haa gaafatamanii jedhe. Humna addaa naannichaa fi poolisiin idilee tarkaanfii fudhatamaa jiruun namoonni nagaa murtee seeraa malee ajjeefamuu fi uummatni sarbama mirga namoomaaf saaxilamuu ragaan nu gahaa jira jedhe koomishinichi. Ministeerri
Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov Raashiyaan Yuukireen haliiluu isheetti waan itti qaanoftu tokko hin qabdu jedhan. Nuti Yuukireen ka hin weerarree opereeshinii waraanaa addaa geggeessine, sababiin isaas Yuukireen neetootti dabaluuf yaaluun yakka jennee akka itti warra lixaatti ibsinu filannoo biraan waan dhabneefi jedhu Lavrov. Ogeessi wal'aansaa baqaqsanii hodhuu lammii Itaalii wal'aansa seelii namtolchee ujummoo qilleensaaf jijjiiruu yaale namootni yaalicha irratti hirmaatan du'uu isaaniif Swiidinitti himatame. Paolo Maachariyaaniin yeroo tokko ogeessa wal'aansaa jijjiirraa qaama namtolchee beekamaa kan ture yoo ta'u namootni 3 inni Swiidin keessatti wal'aane lubbuun isaanii darbeera. Wayitii poolisoonni Indiyaa musliimota mana hidhaa keessatti reeban viidiyoon agarsiisu namoota miiliyoonaan lakkaa'aman bira erga ga'ee booda muffii cimaa kaaseera. Namoonni mana hidhaatti reebaman kunneen dubbii himtuun paartii biyya bulchaa jiru Nabiyyu Muhammad maqaa balleessuu hordofee hiriira mormii torbee darbee gaggeeffamerratti warra qabaman keessaati. Sagantaa itti aanuun dorgommii quraanaa idila addunyaa yeroo jalqabaaf torbee darbe Itoophiyaatti qophaa'ee wiixata xumurame irratti dorgomtoonni biyya 40 olii hirmaataniiru. Saganticha kan qopheesse waldaa quraanaa Ziid Ibn Saabit jedhamu yoo ta'u hundeessaa waldaa kanaa fi qindeessaa dorgommichaa kan ta'an Ustaaz Nuraddiin Qaasim abbaa murtii ta'uunis hirmaataniiru. Ustaaz Nuraddiin yeroo ammaa Itoophiyaarraa abbaa seeraa dorgommii quraanaa ta'uun nama jalqabaati jedhan. Ustaazni yeroo ammaa barnoota addunyaa saayinsii nyaataan digirii lammataa barachaa jiran akkamiin abbaa seerummaa dorgommii quraanaan biraan bahan Hamza Hussein dubbiseera. Ijoolluma marraa quraana kana qomatti hafazee anis wal dorgommii digdama dura biyya Iraan deemee wal dorgommii godhee ture. Dorgommii quraana irra hirmaatee ture. Biyya Saa'udiillee hooma kana fakkaatuun deemee ture. Akadamii barataa. Quraana kana hizii namoonni akka ijoolleen qomatti qabatu dandeessu waggaa gara Kawaas Meedaa kana Masjid Haashim jedhama. Achitti naannoo sanitti waggaa 6 achi barsiisee yuunivarsiitii seenee jechuudha. Achi booddeellee hanga yuunivarsiitii seenellee karaa adda addaatiin waan kana dhimma quraana hizii qomatti qabatuudha. Tajwiida waan jedhamu kana barsiisaa ture. Booddee irratti keessattuu bara 2004 akka lakkoofsa Itoophiyaatti seentara guddaa tokko kan seentara quraanaa kan namoonni keessa achi bulanii ta'anii ijoolleen keessa baratu seentara markaza kan jedhamu achi bara 2004 bannee achi keessa waggaa waggaa 4ffaadha jechuun waggaa markaziin sun baname ijoollee biyya adda addaa naannoo biyya jechuun kan biyya keessaa kutaa adda addaa akkasuma ijoollee warra diyaaspooraa barsiisuudhaan beekame jechuudha. Markaziin kenna dhuunfaatti walboos sarbiisii uummataa kana keessa nama ture gabaabatti. Carraa baaseeraa yookiin murteessaa dorgommii quraanaa ta'uuf carraa argattanii kan barattan sana yoom ture akkamitti carraa sana argattanii waan ture natti himame. Inni sun maalidha? Inni sun immoo waa'ee dhimma quraanaa kanarratti waan qiraatu sabaa jedhamutu jira. Quraana kana aynata 7 qara'uu qaraatii tokko qaraatii jedhamutu jira. Isanis baradheetiin ijaazaa yookaan sartifaayidii waan jedhamutu jira. Waa'ee quraana sanin sartifaayidii ta'ee jechuudhaani biyya keessatti sartifaayidii ta'ee achi booddee biyya Saa'udii biyya Makkatal Mukarramaa carraan tokko dhufeenyaan wal dorgommii ni qaadu. Wal dorgommii godhee dokumentii ergama, faayiliitu ergama, viidiyoodhaas barreeffamaanis dokumentiin kennanii ergame. Achiin carraan sun bara 2015 akka lakkoofsa Awuroopaatti jechuudha. Carraan sun argame. Carraan sun argamnaan achirratti tireeningii kamitti akka daanyaa itti ta'an tireeningii makkatti fudhanne achumaanis immoo piraaktikaali wal dorgommiin idil addunyaa kan quraana makkatu yeroo sanis wal cina deemaa ture. Kanuu wal dorgommii sanillee wal cinaadhaan piraaktiisii goone achi adeemsisaa turre jechuudha. Carraan kun haala saniin argame jechuudha. Daanyaa taatanii yookiin immoo abbaa murtii taatanii hojjettanii beektu dorgommii akkasii irratti? Wal dorgommii kan biyya keessaa olmoos wal dorgommii kana namni adeemsisaa jiru baay'inaan anuma jechuun danda'ama wal dorgommii gurguddaa jechuudha. Hanga waggaa 4 dabre kan biyya keessaa idil addunyaa kan Makkatal Mukarramatti goone achi booddee mootu Taanzaaniyaa akka keessummaa kabajaatti deemee affeeranii deemee dhaqee ji'a Ramadaana dabre keessa jechuudha. Achirraan dhaanu mootu gaafa nama idil addunyaa kana already opportunity hin argamin malee silaa nuti amma biyya kamirratti hojjetuu ni dandeenya. Garuu maaltu jira nama hunda Afrikaa kana namoo keessattuu akka Itoophiyaa kana eebalanii
isaanii irra hirmaachisuu kanarra biratti hanqinni ni jira hirmaachisuu irratti jechuudha. Maaliif jennaan warroonni arabaadhaan nyaata adda waan jiraniif carraa kan kennamuuf baay'inaan kan akkasiisan waan tureef amma fuulduratti amma bal'inaan kenna kun amma hin argama inni yaana. Maaliif kan baranaa kan Itoophiyaa kan waan arganiif amma booddee bal'inaan irra hojjetuu dandeenya jedhee amanaga. Odeessa dhumaan waggaan fiilmiiwwan afaan Oromoo lakkoobsaan muraasa ta'an hojjetamanii ni eebbifamu. Haa ta'u malee baay'inaanis ta'e qulqullinaan sadarkaa barbaadamurraa fagoo jiru. Ogeeyyiin itti cichanii fiilmii afaan Oromoo hojjechaa jiran indastiriin fiilmii Oromoo rakkinoota hedduu akka qabu dubbatu. Torbanoota dura fiilmii afaan Oromoo finnaaf jedhu kan eebbisiise barreessaa fi daayiriktarri Biqilaa Asfaaw akkasumas ogeessa fiilmii fi daayiriktara kan ta'e Qalbeessaa Magarsaa dhimma kanarratti dubbisnee turre. Yaadni isaanii wal duraa duubaan kunooti. Fiilmii tokko hojii barreessitee aktoroota irratti hiriirsitee baajeta isaa waa hunda ofii keetiin namuma sanatu waan hundumaa dhiphata. Qaamni piroodiisii godhu hin jiru akka fiilmii afaan Oromootti. Fiilmii afaan biraa barreessaan barreeffama qabu qopheessa, inni daayirekti godha, inni taa'ee taphatu ta'ee taphata. Piroodiisii inni godhu madda baajeta isaa irratti ramadee baajeta barbaadee fidee irratti hojjeta. Keenya akka kana miti. Keenya ofuma keenyaa waan hundumaa ofii keetii hojjeta. Namuma sanarra ba'aan hundinuu namuma sanarra jira. Suma barreesse sanarra jira. Kun akka sabaatti dadhabina guddaa nuyi qabnudha. Fiilmii hojjechuuf afaan Oromootiin dadhabsiisaa inni godhu inni guddaan isa kana. Hawaasni keenya mataasaa bu'aan fiilmiin aadaa afaan saba tokko keessatti qabu akka sabaatti waan hedduu hubanne natti hin fakkaatu. Gama mootummaatiin deeggarsiin jiru warri qaama siyaasaa adda addaa keessa jiran yoo hubannoo isaa qabaates hariiroo gaarii fiilmiidhaaf hin qabu. Gama siyaasaatti hiiku waan baay'een isaa waan ta'eef afaan Oromootiin hojjechuun hin danda'amne. Waa'ee baajetaa yeroo irra dubbannu irrayyuu miti hin geenyenu. Fiilmiin hojjetamaa hin jiru. Maal baajeta dubbattaa? Fiilmii meeqatu hojjetamee hagamtu ta'eef saba hamma kana qabaattee waggaa tokko keessatti fiilmii 4 isayyuu fiilmii sadarkaa isaa eeggate hagamtu hojjetama isa jedhu immoo gaaffii qabanne mataan isaayyuu hojiirra hin jiru. Gama fiilmii afaan Oromootiin hojiin hin jalqabamne. Ganaa jalqabbiif daaddee keessa jirra. Industirii kun guddata yoo jedhame xiyyeeffannoo kallattii sadeen ni barbaachisa. Tokkoffaa instituushinii waa'ee industirii kanaa barsiisa. Lammaffaa instituushinii abbummaadhaan industirii kana to'achuu danda'u. Tarii amma fiilmii korporeeshinii ta'uu danda'a. Waan akkasii ta'e abbummaadhaan fiilmiin kun industiriin kun kampuuti jedhee to'annaa adeemsisa. Instituushinii barsiisuun immoo ogeessota kana ga'umsa qaban kana dhiyeessu. Inni sadaffaa irratti immoo anuma ogeessicha tokkomatamuu qaba. Ani ogeessicha yookiin ogummaa kana irra warri jiru maal kontribuutii gochaa irraa ofoo abdeet goonee irraa hojii keenya baay'ee jaalatamee itti fufeenyaan akka ilaalamuuf yookiin industirii kana keessatti namoota haaraa fiduudhaan ta'e maal hojjechaa irraa qaamonni sadan kun waloodhaanis ta'ee dhuunfaadhaan hojiin hojjetamuu kan qabu qaamota sadan kanarratti. Kanaaf instituushinii barsiisu tokko jiraatu. Instituushinii abbaa qabu tokko jiraatu. Akkasumas immoo ogeessi itti gaafatamummaa miira itti gaafatamummaatiin hojjetu jiraatu industiriin kun nu guddachuu danda'an jedhu. Barreessitoonni keenyaa fi daayirektaroonni keenya rakkinoota adda addaa qabu. Rakkinoota qaban keessaa tokko inni rakkina maallaqaati. Rakkina maallaqaa kana bakka buusuuf immoo namni tokko ogeessi tokko ogummaawwan isa ilaalatanis kan isa hin ilaallannes beekee hunduma isaa keessa galuu barbaada. Kanarraa kan ka'e industirii irratti dhiibbaa mataa isaa buusu. Kan biraa immoo ogeessonni kun walitti dhiyaatanii walii gamaggamuu. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kan har'aa goolabne saganticha beekaa atoomaatu qopheessee Anfiraa'ol Balaa dhiyeessaan ture. Oduu biyya keessaaf biyya alaa fi marsariitii keenya milladhaa adda finoo hanga walitti dachaanutti sanbattan gaarii keessa tura.